nama na aarse jechuudha magaalatti nama na zollome nama rabbii kiyyaa jedhee rabbitti dhiifadhe bo ani ittiin dubbadhu ittiin deebisu waan jedhuuni jedhee aboo rabbii kiyya sitti kennadhe ol kennadhe tokko amma gadi deebisee dubbii rabbiin bira ol ga'e gadi deebisee dhiifama ramadaana ga'ee yoo sitti balleessee naan jedhe an dubbii san rabbi bira tol dabarfadhe gad deebisuu hin barbaadu akka namatti bakka natti balleessuu isaa amanani yoo milqiyaamatti na dabarse yaa rabbii jedhe dabarse deebi'ee immoo qalbiin tiyyatti na deebisee footuu naa jechuu hin ani asitti irraa gaafatama rabbi yoo dhiise faa dhiisu ani ofii kiyyaa dhiisuu hin barbaadu irraa waan ani gaafatamu jira ani hukumii isa kana kennuutti ani hukumii isa kana kennuutti hin beeku hawaan akkana hin beeku beekaa gaafa darasoota galcheewwan la yoo ilaama yoo namaa dhiifte jedhani akkan dhagaye yoo nama ulfaatadha isa sumatti anaaf situ haasa'a hukumiin kun ulfaata ulfaataa miti utuun beeke wallaahi dhoosee ni maan laa sitti miti akka beekutti anamma namoonni amantii barsiifnedhanii beekamtii argatan waan gaafataman kamiyyuu waan kitaaba irra jiru osoo sodaatin taajjabbi jira lakkii karaa namadda gongoraa minaa minjaanii irra dhabuu hin qaban atammala ree asilitti kennatti asili naa kenni miti mubaarik naa sittan kennadhe mubaarik naa kenni miti dubbiin kun rabbitti kennatte miti abadan dhiisuu hin barbaadu yoo milqiyaama kalas achumatti yoo malqiyaama olii ka walirraa kaffaladhaa kalas isa barbaadaani yoo milqiyaama kaffalatu barbaada yoo ani dogongore yoo ani badii qabaadhe ani ittiin ibidda seenu yoo mootuu inni natti balleesse ani isaan zambii kiyya ofirraa haquu barbaada. Silumaa wanti gabbaramu rabbi malee ramadaana miti. Ji'a kanas ta'e ji'a sakaanis ta'e. Allahu akbar. Abbootu bakka nama warsheen shayini kanaa oliin jiru maal goota kanaa ol. Anila ramadaanni dhufee raafootu naa jedhii hin barbaadu. Ani ergasii maa rabbiin jiru maa kan itti balleessu. Isaan jedhe rabbi gisee san hin jiru. Moo rabbi ijaajaa bu'ee gisee san. Rabbi har'as borus ramadaana keessas jummaa keessas sa'aa 24 fuudhannee ol deemnu keessas rabbiin jiratti beekan akkasitti amana. Anis akkanitti beekan ramadaanan gabbarama rabbiin an gabbaramanne. Akka beekutti shari'aatti zambii yoo dogongora namatti baddeeyyu siigalee afoo naa hin laattan. Ammoo rabbiin hunda keessa ani ka beeku ani ka dhagaye kanatti man nama takka tokkoffaa zollomuun hin ta'u lammaffaan immootu nama tokko yalliftee tilmaamuma itti kennitee akkana ta'inna jettee nama san miidhuun akka shari'aa keessa dhoorgamatti beeka. Osoo waan wayii isin gaafanne namni tokko erga si miidhee booda dhiifama ramadaani dhufe maali yoo jedhe ani zambiin kiyya maal ramadaana kana dhiifama gootaaf egaa ramadaanneen nanni bayoo inni hojii isaa eegalee yoo milqiyaamaa sin jedhu qiyaamaa gaafa qiyaamaan buutu galmee teennarra nu alaalu rabbi. Akkasi wallaacha taa'u. Achi kaayan faayilli kun yoo wanni fedhe qiyaamaan bu'ee malee gadi bu'uu hin qabachi akkasitti. Faayila gangalatti rabbi keetti madde. Abbaan dabalate achitti daddabalas. Wallaahi dhageeffadha. Dhugaan jirtu kana. Namni ani rabbitti dabarfadhe aga dhumaatti na jibbi malee siin dhiisa. Rabbii keetti dabarfadhe. Aga dhumaatti illee cicciitu manarraa dhiqadhu zambii kiyya. Ani immoo rabbii kiyya tol kennee waan jiruuf asumana kanaa baraniifi wallaahi wabilla akka barbaade si godhee harkaan aga si qaluu dadhabee waan barbaade si godhee ka'ee dhiifama abboo ramadaanni dhufe maal ramadaana gabbaraan rabbiin gabbara abbo. Anis akkasuma jedhe ramadaana miti kan gabbaramu rabbi malee. Akkasi. Akkasi si beeka. An kanumaan isiniin jedhaa soddaa keenya. Habiibi. Galatoon. Kanaaf jireenya namni kenna waan biraatti fidheessu amma dhugaa ishee kallee warra sheekoleen na waan kana gochuun barbaadan akka namni dhiisuuf jecha waan kanarra darban fiigale ani immoo wallaahi aduun dhiisutu waan ta'e
Ani gara kiyya rabbi dabarfadhe. Gurre, welcome my baby. Inni suuf jechuudhaan maaliif jennaan namni tokko akka barbaadetti si godhee akka barbaade si taphatee si xiqqeessee si godhee dhiifamni wayiitu hin jiru brother. Mana murtiitittu dhiifamni hin jiru rabbiin bira dhiisine harka namaatittu. Galatoomi numeer habiibi. Ayya naganna. Ayyaa si xiqqeessuu barbaada si gara si xiqqeessuu qofa bira darbee waan manjirre wayii filsifinnaa karaa ofiitti rakaatee akka itti fakkaatetti namicha sun barka akkanaati ekaleen nama galtee fi galtee ekaleen ka akkanaati maalii jedhee rabbi akkana isaa godhu maalii isaa godhu waan inni ta'e tokko kan baratiin bara osoo ma'aana waan takka irraa hin hubatin akka barbaadetti cafacafee irra deemee maqaa isaa duuba deemee hamatee nyaatee cirate har'a ramadaanni dhufe afoonaan illaa abbo guyyaa tokko sitti aare afoonaan illaa abbo guyyaa tokko akkasi godhe gaafa sammaa gaafa jalqabaa san dhugaa maan hubate dhugaan eessa jirti darri eessa jirti namni kun na tuqqee moo nan tuyne digale wallahi summa billahi video kana rabbada barbada summa billahi rabbi kiyyaaf jecha jechuudha nama natti balleessanii sun maaliif jennaan hin solloomameen dhugaa isinii hima miidiyaa kanarratti keessattuu hin solloomameen waan baay'ee waan dubbachuun barbaanneef isa duraa laalee isa of duraa laalee waa baballeessuu waan hin barbaanneef akka kiyyallee oysee dhugaatiyas oysee irra taa'e maaliif jennaan rabbi biratti dabarfadhe gara igale dhugaallee dhugaa takka takkallee obaaste waan baay'ee balleessiti seenaan taane fidditi gale kanaaf jecha namoonni natti buutani namoonni na tuytan ammallee itti fufaa daandiin faayila keessa nan cufee waan ta'eef gara oliititti ramadaanaa miti qiyaama yoo gabbuuta dhiisaa waan hin jirreef igale itti fufaa hin jiru waan akkasii haga barbaadde si quuftee dhiifama haa eenyuun daaraa goote asfaaltii goote irra deemaa turte dhiifama sii godhan ammoo waan isin hubatuu qabdan waan isin gootan san irratti ani dhugumaa waan wayyoo qabaadde haqa wayyoo keessaa qabaattan anallee rabbi nan dhiisin ani immoo lafaa ka'ee hin dinne baay'ee lafaa ka'ee dhiifama tan hin dinne haqa takkatti waan keessaa dhabeef dide guutumaan guututti waan jedhame keessaa haqa takkatti namni bara haqa xurii keessaa wayii odoo qabaate yookaan waan wayii jedhaani garuu haqa takkatti keessaa waan dhabeef ilaa abaddi imantaan haqa takkatti irra dhaabatee namni waan nama godha akkasitti galmee teessa rabbitti ol kennanne ramadaana kana keessa immoo iznii rabbiitiin jannata taanse haqatiyya tanatti kadhadha nama haqatiyyatti bu'ee rabbiin dhiisini tanuma kadhadha amantanii amanamatti kana lamaan malee waa takka hin kadhu takka jannata takka tanuma kadha waan biraa duniyaa maali jalaa dha'e bara ji'a guyyaa soddomman masgiida ciisee taraawii kiyya afuufataa tana malee hin kadhadhu iznii rabbiitti riizaaltii isaa immoo takka takkaan argita kun mana ofiitti arga kun ofirratti arga kun obboleetti ofiitti irratti kun obboleessa ofiitti irratti kun fira isaati irratti kun abbaa isaati irratti kun haadha isaati irratti kun immoo irranatti argata ka bira ga'uu diddee irranatti argata dubbiin tiyya ma'anaa qabdi nama beeku kolfaa nama sammuu qabu hin seenti dubbiin tiyya nama sammuu hin qabne nama jinuunfataa immoo har'as hin seentuuf boris hin seentuuf iftaan hin seentuuf of durattis hin seentuuf nama jinuunfataa jechuudha. Fahamtu wala mush fahamtu fahamtan moo hin fahamne namnummaa hin qaanfatu jaabar namni ramadaani dhufee dhiifama naa godhe akhir bet abukum ya akhi na'al abu jak na'al abu wallahi
Mirkana iti lakki bo. Kun ejjennoo kiyyaama. Maal jedhe Oromoon? Ibidda abbaa irra buutetu ibidda abbaa irra buute qofatu beekaadha. Ibiddi tokko asirra na buute tana gubdu ana qofa nama biraan gubdu. Gubaa isii saggeessatti eenyu arga? Gareem fahamtanii? Kakak gaafatu rabbi ani illee bara rabbitti kenne waa gaafataadha. Ka gaafatu rabbi tajatteef. Rabbi biratti of kenne malee si jammara namatti hin kennine oduu namatti kenne ol bahee waan barbaaden jedhu ani maa akkuma nama kamitti afaan hin qabaa barbaachisa wayi. Haqa tiyya of jalaa balleessuu waan hin barbaanneef. Haqa rabbi bira ol kaa'adhe isaan balleessuu waan hin barbaanneef. Afaan kiyya qabaa. Tana lama takka rabbi bira akka waan jalaan bannee fi lammaffaan immootu akkanatti guddadhe tokkosii miti. Guddinni hiyya murteessaadha. Namni akkanaa addunyaa kanarratti iccitii qabatu immoo hin jiru baay'isuu. Iccitii dhiisiti waan cinaa kiyyatti haasa'ame hiriyaa kiyya na cinaa jirutti ni waan asitti haasa'ame hiriyaa kiyya gara naatitti haasa'u uumama kiyya kun. Du'e bada malee inni haasa'u waan wanno. Amma waan namni tokko asii haasa'aa jiru ka asiitiin dabarsuu danda'e uumama kiyya kun.